Ashama harka fuunee maatii keenya akkam jirta fayyuma keessan nagama jirtanii nuti nagaa jirra galata waaqayyoo isinis immoo nagaa akka taatanii waaqayyoo abdii qabna akka fayyuma keessan naguma keessan nuuf jirtanii jiru simbiratti akkamiin nu biratti hunduu bareeda galata waaqa arras egaa deebi'ee dhufee jira egaa samoona sinin jedhe guyyaan deemsa keetii yoo miidhaa bal'atu jettanii namni baay'ee na gaafatanii turtanii keessattuu gara teelegiraamitiin egaa guyyaan isaa samoonuma kana jechuudha kaasuun agamma kaasutti hin himne jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf kaasutti hin himne sodaadde amma ganaa kaasutti himaa sinmoo filafiitti itti himaatti hin himne ani garuu qophaa'een jira kaleessa uffata faayoo qopheeffadhu maaliif reessa deemuu maatii bira deemuu naan jedhe maatii bira deemnee of naganna maatii bira deemnee of nan jedheeni na kanaafi ganne osoo seeniin gannaafi maatii bira deemnee of nan jedheeni baqaatti hunda sodaade dhugaa yoo dura jalqabu sana kana natti fakkaanne innaa kanaaf isiniin jira deemichi namni isin jechuu barbaadetanii inni biraa immoo maaliif deemtaa silaa kun mana hin qabnu mana ijaarrachuu fi erga mana qabaatte maa deemtaa warri naan jettan immoo dhuguma mana hin qabna mana nuti kan keessa jiraatnu isneetu kiraayyuu kan kennannu jechuudha hin jira kiraa saarbisiiwwan kiraa kennanne jechuudha akkasuma hojjete balaa taates suuqi sinan hojjete garuu maaf deemuun kiyya bakka kanumaan deemna godhe maaf akka ta'e hin beeku bakka natti baay'eetti deebisee immoo hojii asitti na ajjeessa jechuudha achitti waan akkana salphatu wayii fakkaate dhugaa asitti hojiin illee na ajjeesee hojiin bakka natti ulfaate akkuma isinitti immoo daa'ima jedhee daa'ima guddisuu hojii bakka isinitti min jira na kanaaf isiniin jira deemuu kan barbaadetanii inni biraa arramuu maallaqa baddeessanii dubbiseetanii waa'ee obboleewwan keenya tokko yuutuub irratti lolanii maali haani tuubii hin beektanii guyyaa mana fuudhuftee turte guyyaa lama argine ijoolleen keessanii maali haani inni godhe nyaante maal taate abbaa manaa waliin darraafachuu fi jettanii warri na gaafattanii jirtu jechuudha maaliif loltuuni maaliif akkana gooti haani wanna balleessite hin qabdu waan ta'eef kan balleesse eenyudha seetani waleetu balleessee waleetu abbaa manaa namaa qo'achuu fi yookiin immoo si gabaanatti galchuu ni barbaaddeet malee haaniin uumaan balleessine maaf hin gorsitu yoo naan jettu uumaan balleessine kaashiin uumaan balleessine waleetu takka jaarsa feesbuukii amma inisti godha maaliif Dubaayii arga'ee tan jira jaarsa Dubaayii qabaa biyya Dubaayii deema jechaa jirti waan ta'eef mootummaa Suudii yoo gadiise Dubaayii deemuu itti waleeni kanaaf immoo ani irraa hin buuti jechuudha gaafasanii innaa walee jaarsa namaati irraa gattaa jaarsa namaa hin tuqinii taa'ee irraa gadi adaba dhuftota gaafa Itoophiyaatti galtee bakka itti sochootu hin qabdu taa'ii jaarsa namaa hin tuqinii siin jenna ishee baay'ee siin lolaa jira hayyuun Oromoo baay'ee siin lolaa jira. Kaasullee na jalaa heddeetti yeroo tokko jechuudha bilbila kaasuu naaf erginaan jettedha kanaaf bilbila kaasuu naaf erginaan jettee ani immoo bilbila kaasuu ilaannee fi kanaaf annaa walee amma deessi jaarsa namaa deessi walirratti jaalatanii dhugaa qabu aniin immoo jaarsuma isheetiif lolte kan ta'e lolaniif malee hin ta'u dubbiin amma keessattuu kan biyya arabaa dhufu kun hundi osoo hin ta'in kan qabu hin qabaayyuu kan hin qabne immoo yoo dhufe irratti kufuu barbaada waan ta'eef kanaaf seeraan qabachuun barbaachisaadha seeraan qabachuun jaarsa ofii seeraan qabaddaayii kanaafiyyuu haanii fi waleen nuyisaa bakka nuyisaa jaarsummaa sinii teenyaa sina raarsinaa waleen immoo kanuma biraatitti heerumsiisna guutee jiraatummaan bichaa goottu inna jaarsa namaas irraa gabbuu siin jenna. Akkuma faayyoo jaalalaa goote faayyoonis kinoo irratti jaalatanii jaarsa ishee gurraacha sanuuyyuu kan akka kaasuu kiyyaa gurraacha sanuu harkaa hubachuu jedhanii maal godhani ikkoo maal fakkana ta'e seetan dhiirri Itoophiyaa keessatti wuddiidha dhiirri mana wattaaddaraa deeme kun achitti du'e dhiirri wuddiidha jedhani dhuguma dhiirri wuddiidha garuu dubartiinis akkasuma waddatti maaliif dhiirri mana wattaaddaraatitti du'a malee annoon jedhu hundi hin du'u kan du'u
Biyaansi nama muraasa gin dubartiin koo irra caalli biyya arabaa deemaa jirti. Irra caalme dubartiin amma xiqqaadha kan biyya arabaa jiru jechuudha. Dubartiin dhiirri biyyuma keessatti mana wataaddaraa deemee eessa qaree hin gala. Kan du'u nama muraasa inni guyyaan isaa ga'e du'a. Na dubartiin garuu irra caalli isaanii biyya arabaa keessattuu Dubaay. Dubaay amma Itoophiyaatu warasuudha jechuudha biyya Dubaay. Suudii baay'een jiranii Dubaay Suudii fi Dubaay jiru. Suudii garuu akkasitti hin jiran akka biyya hundumaa biyya hin jirre hin jiru. Yemanii hin jiranii, Joordaanii san hin jiranii, Omaanii hin jiranii. Omaanis ukkoo isaanii nama erganii. Akkamitti ergan Omaanii asirraa Dubaay erganii Dubaay irraa ammoo gara Omaaniisiitti dabarsu jechuudha. Innaa Itoophiyaan dubartiin Itoophiyaa biyya hin qammasne biyya hin geenye lunti ishii biyya hin seenne hin jiru mana ishiin hin seenne hin jiru jechuudha. Dhiirri garuu akkanatti kan deemu hin jiru. Dhiirri hojiidhaaf taree yoo ta'e malee hin jiran jechuudha. Amma Dubaay carraan Dubaay irraa banamte na fakkaatee kaasullee namni naayaamu hin jiru kaasuu Dubaay keessatti namni naayaamtan mee lakkoofsa gara jalaa komentii jalatti lakkoofsa keessan naaf erga kaasuun illee deemu malee Dubaay deemu malee beekan argama. Bakka deemee haa hojjetu hundumtuu achi waa jira bakka deemee haa hojjetu. Ani taraa kee hojjette inni samma taraan kan isaatti haa hojjetu. Na deemu malee naan jecharaa paaspoortii baafatee maali akkanii barbaachisu tokko siyoos illee barachaa jira waan ta'eef shifirnaa sin danda'a garuu sin yoo argitan kan raayyeetti yookiin gaala ilmuun naa galchaa argaduu san jechuudha. Deemu malee bakka aduu argan amma yeroo jalqaba kana warra asii deeman kana jechuudha. Yeroo jalqaba kanaaf ala galchuudha. Ala galchuudha jechuudha. Maaliif seetan argan waan dubartiin argitee birrii fidduu arga warri dhiiratillee. Inna kanaaf maal seetan yoon ani hafe jechuudha. Kaasuun ganaa itti maa yoon hin deeminii lakkee anumatu deemee hojjeta kannaan jiru ta'e bootaal soqaafi jechuudha kan gaala ilmu. Inni akka baalaata garuu gara wambarii irrallee ta'u hojjetee haa ilmu. Wambarii irrallee ta'u hojjetee haa ilmu yoo barbaade immoo hoodaan isin elmamti miti reeyyamoo hoolaa kan biyya arabaatitti elmamu tokko hoolaa na fakkaata reeyya na fakkaata kan elmamu hin jira garuu hoolaa reeyya keessa jechuudha. Isaan illee walime ana birma naa ergumaan na galcheeti hojjetee jechuudha. Nan deema naan jedhe bakka nan deema biyya arabaa tana deemee tan argaa deemeen qammasaa jedhamee deemeetu akkatti nuti achitti inni gubdu akkatti achitti beelli nama gubdu beelli sin jira akkoo mana hundaa miti kan qoomni jiru hin beektani waan ta'eef akkatti nuti barrii finnu yaa argu baasuun illee bakka arguu qaba. Nan deema naan jedhe yoo ana oogge jechuudha yoo ana oogge yoo ana ammoo bakka deemii bal'axoo hojjedhu hoonaan jedhe nan hojjedha deemete jechuudha. Inna viidiyoo immoo kutaa lammaffaa olitti deemina. Kanaafiyyuu viidiyoo sirriitti baay'isuun hin barbaadu. Subscribe, like, share godhaa. Inna warra hin geenye biraan nu geessisaa nu guddisaa adaraa Oromoo keenya ol guddisna. Subscribe nu gochuun dagatinaa isiniin jira. Isinan jaaladha. Bye bye.